Aishama jira jirtu qeerroo qarreen Oromoo kutaa fudhata akka bakka jiraatan isiniin jedha kanatti aansuudhaan jechuudha haati faate kennaa eenyu qabattee dhufte eenyu laata wanni kuni jechuun keessanii oolu jechuudha hadda nama Oromoon takkaayyuu ka du'e malee ka jiru faarsitee hin beektu takka ka jiru galateeffattee hin beektu ergattee kaatee osoo inni bakka ergaa saniin dhaqin abaartii Oromoon duukaan jechuudha kana jechuun kan ko ummanni kunniini wallahi billahi jechuudha akkaan kabajaa fi jaalala guddaa Oromoo kutaa fudhata akka biraa qaban ana bicha biraa miti jechuudha fakkaattoonni akka kiyyaatis hedduutu jira jechuudha gaafa tiktokiin kun maal akka ta'e hin beekne Oromoon gaduma buufattee akkuma feesbuukaa bicha irraa fayyadamtu lakki akkasii miti haadha hiyyeessaatti irra gargaaramuu qaba abbaa hiyyeessaatti irra gargaaramuu qaba rakkatatu irra gargaaramuu qaba dadhabatu irra gargaaramuu qaba jechuudhaan giiftii maal akka taate jechuudha ummata fideetiin nutti agarsiisee tiktokii kana jechuudha kabajaaf jaalalaan jechuudha gadi dhaabanii tiktokii amma gandatti galee amanti galee kutatti galee namni akka wal beekutti galee kana jechuudha isaan gaafa isaanii jechuudha yeroo isaanii yeroo angoorra jiran san jechuudha tiktokii jaalalaaf tokkummaadhaan gad dhaabaniitiin ummata irratti sappoortii godhaa turan kennaa yookaan ammoo giiftii maal akka ta'e jechuudha ummata kan irraani yeroo jalqabaa barannee jechuudha yeroo jalqabaa argine jechuudha yeroo jalqabaatiif geemii tiktokii taphachuu kan eegale jaalfadiiloo yoo ta'e itti aansuudhaan warroonni yeroo san giiftii kennaa turan hoo eenyuun fa'aa warroota jettantu jira dhaloonni qubee kan amma dhuftan jechuudha kanaafuyyuu ummanni kunniin jaalalaa fi kabajaa guddaa onnee tiyya keessaa qaba hedduu isaan jaaladha hedduu isaan kabajaa dhugaa rabbii kun itti diqqaata jedhee yaada I don't know maal akka jedhee isaan ibsu hin qabu isaan bicha osoo hin taane warroonni biroollee warroonni hafanne jiranii hedduutu hafee paartituu akka ittuma fuufetti jira kabajaan isin naa qabdaniif jaalalli isin naa qabdan kan akkasii isiniif qabu waan hammana jedhamee himamu yookaan xumuramuu miti bakka jirtanitti hamtuun isin hin argini badduun isin hin argini sharriin isin hin argini isiniin jedha obboleeyyan kan koo qaqqaalii wanti daa'imeen dawwan kiyya big respect and the big love isiniin jedha kabajaaf jaalala isiniif qabu isin agarsiisuudhaaf malee waan isiniif himee xumuruu miti jechuudha akkasuma warroonni isin irraa hafan isin jiranii sanis akka itti fuufetti jira maqaa keessan kaasu baadhus warri ammoo jechuudha suuraa keessanuu hin beekne sagalee keessanuu hin beekne Oromoo ta'uu qofaaf jechuudha aarsaa nu kanfalaa turtanis galatoomaa isiniin jedha ammaaf garuu ummata kanniini maybe beekuu dandeessan jedhee yaada kun ammoo diamond bulloo jedhama this my diamond of bulloo this king of Sabona Muhammad this king of Hararge king maqaa isaa ammoo I don't know hin beeku itti aansuudhaani damiina Oromoodha abbaa leencaa jedhamaa jechuudha abbaa rakkataa abbaa dadhabaadha itti aansuudhaani nagge yookaan ammoo nageesso jedhama abbaa rakkataa abbaa dadhabaa kan kennee ni fanne kan gorsee ni fanne kan jedhee ni fanne itti aansuudhaan ammoo MJ dirree dhab jetti waggaa deemtu dhab akkasi isin ammoo jechuudha queen of TikTok taliilee jedhamti jechuudha taliileedha itti aansuudhaani haroo jedhama inni kunini kana jechuudha haroo jedhama itti aansuudhaan ammoo tanni waa wallaltanii reebaayiza way ammas TikTok irra jiranii wallaltaniin jedhee yaada iluudhaa fi daalachaadha namni wallaalee hin jiru akkasuma jechuudha kumaanis Aliyyi Sabboonaa ijoolleen hedduun warroonni as keessa haftanii jirtanii paartituu keessanis itti hinaana kennaan keessan ammoo kabajaan isinii qabamu jaalalli isinii qabu as rabbichaan dhaabbatu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa an obboleettiin teessan I love you more isin jedha naaf galatooma Oromooti yana galateeffadhaanii ummata kanniin irraan giiftiin TikTokii maal akka taate barree jechuudha walumaa galatti akkasii naa galatooma hundi keessaniyyuu